Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii bakka jiraattan. Warroonni viidiyoo kana daawwattanii argitan akkuma argitanii share walii gootanii barreeffama baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee bu'a qabeessa ta'e tokko arga jennaaniin haga dandeettii qabuutiin gara sagaleetti jijjiiruudhaaf yaale jechuudha. Barreeffamichis maal jedha? Seenaan kun seenaa ajaa'ibaati wallahi, seenaa bareedduudha, seenaa gabaabaa. Faayidaa salawaataa jedha. Mata dureen rakkoon teenya hundumtuu salawaataan furamtii jedha jechuudha. Rakkoon teenya hundumtuu salawaataan furamtii. Haajan salawaataan guutamti. Rakkoon teenya hundumtuu salawaataan furamtii. Haajan teenyallee salawaatumaan guutamtii jedha jechuudha. Seenichi akkana. Namicha Yahudaa tokkoo fi namicha Muslimaa tokkotu ture. Isaan wal ollaa jiraatan jechuudha. Namicha gaarii tokkotu ture jedhamee dubbata. Amma barreeffama isiniif dubbituu yaada. Maaliif barreeffama isiniif dubbituu filadhee? Namni tokko barreeffama dheeraa kana argala jedhee biroomitara. Anarraa ka'ee namni hundumtuu, namni irra baay'een namaa barreeffama baay'een dubbisu. Garuu immoo barreeffama kan dubbisu keessa waa baay'eetu jira. Wallaahi seenaan nama fayyadu hedduutu jira. Kanaaf seenaan kun dasne dheerinaaniin gara sagaleetti isinii jiruudhaaf yaalee jechuudha. Akkam jedha? Namicha gaarii tokkotu ture jedhamee dubbatama. Namichi kun ollaa namicha Yahudicha tokko qabaachuu ture. Yeroo baay'ee wajjin taa'u fi haasa'uu heddummeessan. Namichi kun ollaa Yahudaa qabaa, Yahudaa kana wajjin taa'aa, haasaa wajjin heddummeessanii jechuudha. Namichi Muslimaa kun. Namichi gaariin kun yeroo waa hojjetuu barbaade hundaa jecha kana dubbata. Haajan hunduu salawaatan nuuf guutamti. Jechi kun haasawaa fi hojii hunda keessatti isarraa hin hafu. Haala isaa kana Yahudichi kun hedduu ajaa'ibee gaafate. Maal jedhee gaafate? Salawaata nabiyyi irratti buusuu heddummeessuu keetirraa maal fayyadamtaa? Jedhee gaafate. Yahudichi namicha Muslimaa jechuudha. Namichi Muslimaatis maal jedhee deebiseef beektu? Namni salawaata heddummeessu rakkoon wal hin argu jechuudhaan deebiseef. Namni salawaata heddummeessu rakkomaanuu wal hin argu jechuudhaan deebiseef. Yeroo kana Yahudichi kun namicha kana mala irratti baasuu yaade. Akkasuma muslimtootas hanjamaa godhuuf yaade. Itti taphatuudhaaf, itti qoosuudhaaf namicha kanallee mala itti baasuu yaade jechuudha. Akkana jedheen. Namicha gaarii kanatti dhufee imalturraa hamman galutti hamartii tana of bira naaf kaayee jedheen. Hagaan imala deemee galutti hamartii tana of bira naa kaayee jedheen itti kenne jechuudha. Namichis haajan hunduu salawaatan malee hin guutamtuu jedheetuma hamartii isaa irraa fuudhee kaayeef mana ofii keessa jechuudha. Haajan hundumtuu salawaatan malee hin guutamtu jedheetuma hamartii irraa fuudhee ol kaayeef mana ofii keessa. Yahudichi hanga namni isaa qullaa ta'utti, hanga namni mana isaa keessa yaa'ee namichi Muslimaa kunillee bahee deemutti eegate, haa namni hundi mana yaa'ee taphatu eegee mana namichaa ol seenee hamartii barbaadee bakka isiin jirtu arkee fuudhee deemen. Laal, namichi Muslimaa irraa fuudhee mana kaa'ennaan isaaniin booda dhufee manaa fuudhee jechuudha hamartii sana. Bahara naannoo isaanii argamu irra doonii yaabbatee deemee hamartii bishaan keessatti darbe. Qubee ofiisan mana namichaatii fuudhetti bishaan keessatti darbe. Xiqqoo booda gama gandaa deebi'e. Haaja bakka imaltuu sanirraa gara gandaa deebi'ee gara namichaa dhufee isaa hojii isaarraa galaa jiru arge. Akkana jedheen namichaan. Hamartii tiyya nan barbaada. Hamartii tiyya barbaada naaf kenni jedheen. Ofii immoo mana isaatii fuudhee gatee jira. Namichi gaariinis haajan takkallee salawaatan malee hin guutamtuu jedheen. Yahudichi isa xixe. Ani hamartii tiyya amma barbaada jedheen. Namichis ani guyyaa har'aa bakka hojii tiyyaatti salawaata heddummeessuu kiyyarraa rabbiin qurxummii guddaa akkan alloolu naaf laaffisee jira jedheen. Haa ta'u ammoo hamma laaqana nu wajjin nyaattu hamartii ta'e siif hin kennu jechuun deebiseef. Ani guyyaa har'aa salawaata heddummeessee akka malee salawaata buusaa oolee rabbiin sababa saniif jecha akkan qurxummii guddaa qabadhu naaf laaffisee jira. Waan kana ta'eef waan qurxummii guddaa qabeef qadaana wajjin nyaattee achi booda qurxummii tante siif kennaa jedheen jechuudha namichi. Amartii tante siif kennaa jedheen jechuudha. Laaqana nu wajjin ergaati nyaatte booda.
Yahudichi didullee garuu waahilummaa isaan jidduu jirtuuf boodarratti irraa qeebale. Achi taa'uu hin barbaanne inni garuu eegarraa isaan waan taa'ee bataaniif lakki namichi kun natti gaddinaa natti rifatinaa jedheetuma hayyee shiqadaan nyaadheetuma taa'e jechumaan gale. Qurxummii haadha manaa isaatti kenne. Laaqana bareedaa keessummaaf qopheessi jedheen Yahudicha biratti deebi'e. Haadha manaatiin nyaata bareedaa nuu jedhanii qurxummii jaartii isaatti kennee Yahudicha biratti deebi'e. Xiqquma dhaabbatee haati manaa namicha yaamte waan garaa qurxummii keessatti argite isa agarsiisuuf. Dhufee hoggaa ilaalu hedduu ajaa'ibe. Hamartii arge. Fuula isaa jijjiirame. Fuulli namichaa jijjiirame yoo hamartii garaa qurxummii keessatti argu. Wallaahi hamartiin tun tanuma Yahudichaati je'eetuma bakka hamartii kaa'ee dhaqee yeroo ilaalu bakka sanii dhabe. Dubbii ajaa'ibe. Namichi fuudhe walaagaa manaa fuudhe bishaan darbee mire qurxummiin inni qabate kun immoo hamartii liqimsee jira. A'uudhu billaa waan ajaa'ibaati wallaahi subhaanallah. Yahudicha biratti deebi'e. Yahudichis fuula isaa kan jijjiirame hoggaa arge maal taatee fuulli si jijjiirame jedheen. Hamartii tiyya yoo naaf kennuu baatte ummata islaamatii fi kan Yahudaa biratti si qaanyessa jedheen namichi amma. Namichis tasgabbii wajjin haajan takka illeenuu salawaatan malee hin guuttamtu jechuun deebiseef. Inni waan qurxummii godhe beekuuf jecha yoo har'a naan kennin hamartii tiyya ummata muslimaatii fi Yahudaa biratti si qaanyessa jedheen Yahudichi. Muslimichi immoo deebi'ee haajan takka illeenuu salawaatan malee hin guutamtu jedheetuma deebisee jechuudha. Yahudichi itti hanjame. Hamartii akka godhe waan beekuuf har'a booda waan nabii keetirratti salawaata buuftu natti hin fakkaatu. Hamartii toonaa kennuu baannan kan akka keetii nama gaarii fakkaatee jiraatu kana ummata irratti si qaanyessaa jedheen. Namichis akkana jedheen wallaahi dubbitu na ajaa'ibsiise. Malee hamartii ta'e dhabeef jecha fuulli na hin jijjiiramne kunoo hamartii tante fudhee kenneef. An dubbii ta'etu na ajaa'ibe malee hamartiin ta'e dhabeef fuulli hin jijjiiramne jedhee hamartii isaa walaa qurxummii keessaa fuudhee mire hamartii isaa fudhee kenneef. Yahudichi ni rifate. Laalee eessumaa maqaa rabbiitiin si gaafadhe. Maqaa rabbiitiin si gaafadhe eessaa si harka dhufte jedheen hamartiin tun. Namichis ni maraatte. Atummaan amaanaa na bira hin kaayyanne hamma imalturraa deebuutti jettee jedheen. Yahudichinis maqaa rabbiitiin si gaafadhe eessaa argite jedheen garaa qurxummii keessaa arge jechuun deebiteef namtichi muslimaatis. Yahudichi rifatee of wallaale. Of wallaalee erga rifatee booda waan dalage himeef akka hamartii mana isaatii fuudhee bishaan keessatti darbe hunda baatee himeef jechuudha. Namichis ati mala keetiin hatuunis rabbiin dandeettii isaatiin na harkatti deebise jedheen. Ati mala kan keetiin yoo amartii mana kiyyaa fuuteetiin hattee bishaan darbitellee rabbiin immoo dandeettii isaatiin na harkatti deebisee jedheen. Duraanuu haajan teenya takka illeenuu salawaatan malee hin guutamtu siin hin jenne jedheen ammas. Yahudichis dhugaa keeti anis amantii tana jaaladhee jedhee shahaadaa qabate gama islaamummaa seenee jedhama. Wallaahi billaahi seenaa akkaan na ajaa'ibde. Seenaa ajaa'ibaati seenaan tun. Yoo akkuma anatti tolte kanatti isinitti tolte haaluma amma wallaahi billaahi hedduun ajaa'ibde. Ammallee barnoota guddaa qabdi. Salawaata buusuun faayidaa inni qabu fa'aa irraa baranna. Kanaafiyyuu yoo isinitti tolte sheer waliif gootan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Hanga seenaa biraa akkana bareedduu fi tana caaltu agarree walitti deemnutti nagaan nuuf turaa isiniin jedha.